gaafa duraanii sun hedduu takka shamarran kun hin jiru qaqqaaliboo namni hafalee faa sagalee shamarranii dhageeffatu. Allah. Gaafa keenyaa jechuudha. Tana yoo jireenya bareedan. Maachuu hiriyummachuun yoo nama gaarii nama akka ati jaalattu yoo argatte hafana jechuu akkasitti yaadan hiriyummaan. Sooressa namni hundi ni jaalata addatti waan hin jaalladhuuf maqaa isaatiin ifyaamaa jechuu miidiyaa irratti. Isaan harka jiranii shuggutii dila kanaan deemaa dallaala na biratti awwaal. Ayyoo na gaafatan isaa awwaal jechuun isaan harka jiran. Duba fataatiin amma saatanatti nuti tonkaay miti gaahiraa tanatti si jaalattu tasi jibbitu tasi fiitu tasi fiini maalin beekuu dandeenya ati akkamiin beektu. Hafedhaa ta'u haati afaan amaaraa haasawaa akkamiin salaattan jee nama qaalcha tokko haa musliimaan aan jee amma gaa dubbiin ajaa'iba natti taate. Akkiniin an eegeeti akkiniin dhufeetti arke jechiifisa. Magiin nama baay'ee galatee Ambajaa keessatti. Mistira baastee jirta. Abdulqawwiin si nagabeen. Abdulqawwiin. Akkam darqaban. Maali harkaabaa miti mana dhiisa. Waani nan teemo. Akkam darqaban. Abdulqawwiin. Heerumtee dhisuutti. Heerumee. Gaafuma saniin heerumeen gaafaan siimu san gaafa dhalaan. Gaafa lafti nagaasa. Ija cufadheetiin seene bishaan san yeroon seenu eegan akkana gajjee laa ilaaha illallah muhammad rasulullah masgiidan jaara yoon masgiida san jaara yoon dubbisanii gaafii na ta'u jira masgiidan jaaran jee gaafa san masgiida san mee osuma yaa jirru hallayyaa guddoo takkaa jira achuma waraanuma achiin gubbaa dhaabbatu agarra wayi sanuu dallaallee kun ammaan tanaa. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment hoon qophii addaatii irraa Forex Entertainment irraa akkuma agartan kana gaa tiimni guutuun asitti argama. Gara biraatiin ammoo keessummaa jajjabdu lama finnee dhufnee jirra. Shamarran keenya kun eenyu akka ta'an sooshaal miidiyaa irratti illee beektanii akkasuma asitti illee takka deddeebi'aa turte faamiliidha jechuudha. Forex Entertainment nama haarawaa keessummaa qabna. Nama gaayiroo fi haarawaa nama istuudiyoo tanaaf haarawaa eenyu laata. Hanga dhuma sagantaa itti waliin turtan qophii keenya akka hedduutti bashannantanii fi waan tokko tokkos akka irraa hubattan shakkii takka illee qabnu hanga dhumatti nu faana turan ammoo affeerraa ta'ee takka kabajaatti. Tole yaamicha keenya kabajanii yeroo teessan qaalii aadaa gootanii asitti argamu kan keessaniif hedduu takka galatoomaa. Galatarraa isinis asitti nu affeeruu keessaniif galatoomaa. Tole ati simbeenu mee ati wal barannu maqaan keenya Dasii jaarraatiin jaara. Okay sooshaal miidiyaa irratti akka beeknutti dasii jaarraa abbaa gadaati. Jaarraa abbaa gadaa kuni jaarruma guddaa abbaa Oromoo kana moo sooressuma jaarraa abbaa gadaa kana moo jaarraa biraatti? Lakkee sooressuma guddaa abbaa keenya kana ani sooressa hedduun jaalladha waan ta'eef ijoollummaa irraa kaasee jechuudha miidiyaa eegaan fayyadamuu eegalee irraa bara 2015 irraa eegalee hanga ammaa maqaan Dasii jaarraa abbaa gadaati. Maqaan abbaa kiyyaas akkuma jiru ta'ee jaarraan abbaa kiyyaa kan inni sooshaal miidiyaa irratti ittiin beekamu abbaa namayyuuti. Sooressa namni hundi ni jaalata addatti waan hin jaalladhuuf maqaa isaatiin ifyaamaa jechuu miidiyaa irratti. Wow, ulfaadhu jaarraa abbaa gadaa na hundi keenya ni jaalanna Oromoon hundi ni jaallatti nama qabsoo Oromoo keessatti jijjiirama guddaa fidee fi akkasuma dhaaba Oromoodhaaf qabsaa'u Oromoon duraan bifa qindaa'een qabsaa'uun turre akka Oromoon gaaddisa tokko jalatti walitti dhufanii qabsaan adda bilisummaa Oromoo nama bu'uureessee fi jalqabaa lafa kaa'ee boce dhaaba jalqabaa nama Oromoodhaaf gaaddisa tokko jalatti qabsoo Oromoo walitti qabee nama guddaa seenaa Oromoo keessatti waan guddoo hojjeteedha. Akkasuma nama goota nama hayyuudha. Maqaa isaatiin moggaafatu hedduu bareeda. Ilmaan nuti hundinuu kana booda ni jijjiiramtu. Ilmaan dadhalluu kana booda baafunaaf maqaa. Maqaa asumaanuu maqaa abbaa keetii. Maqaan abbaa kiyyaa Dasii Dirsiin jedhama. Maashaallah hedduu bareedara.
baga nagaan gara kaayiroo dhufte. Baga nagaan eedan isinis galatooma. Tasii eessa dhalattee guddatte yeroo dheeraa akka suudii jirtee kaayiroo jirtu ni beekna garuu san dura dhalattuu eessaati? Ani bakka inni dhaladhe Abuudaayi jechuumattiin guddadhe kan inni ture Suudi Arabiyaa. Suudi Arabiyaa waggaa meeqaaf turte? Waggaa 10 ture. Amma kaayiroo kan dhufte jechuumarraan immoo biyya deebitee? Biyya galee biyya ziyaaree eegas kaayiroo dhufe. Tole gaadasiin nu himtee jirti maqaa ishii bakka turtelleedha. Ati hoo? Tole ani Fatiyaa Jamaal naan jedhanii iddoon dhaloota kiyyaa Harargee lixaa aanaa Habrooti. Kee galatoomii baga nagaan dhufte mee obboleettii teetanaan onlaayinii irraa wal beeytanii walitti dhiyeenya keessan hedduu gaarii akka ta'ee fi jaalala hiriyummaa isaa hin jirre kanatti akka malee akka waliin dhiyaatan akka wal jaalatan dhageenyeeti nutis qorannee isin finne isin jidduu jaalalti jirtu tun isaa tanatti akka obboleen keenya kabiraa haala jiraniif kan nu daawwataniif fakkeenya taatu waan barbaanneef mee akkamii obbolummaan teetee fi dasiidha. Ani isinga akkuma beekamutti ani lixa Harargee lixaati isinis baha onlaayinii irratti wal beena Osman kaayiroo jiru isinis Suudii jirtu waggaa 7 dura. Achuma irratti saahibummaa keenya cimee achirraan isinis as dhuftee akkasii walitti dhufne jechuudha. Galatoomii. Fatihaadhaaf saahibummaan maali? Hiriyummaan waanu. Hiriyummaa jechuun yoo nama gaarii nama akka ati jaalattu yoo argatte kafana jechuu akkasitti yaadan hiriyummaan. Baay'ee hiriyummaan kafana. Jechi itti ibsinu kana caalaa hiriyummaa hin jiru gaa. Nama jaalattu nama jechuu akka ati caalaa nama si yaadu tokko jira hiriyaan jechuu. Hiriyaa si duubaa deemtee si wajji jiraachaa si nyaattu osoo hin tahin hiriyaa gaarii yoo argatte hedduu sitti tola. Garuu hiriyaa hamtuu tasi duuba yeroo si dura jirtu akka nama si jaalatu fakkaattee si duuba waan biraa haasoftu si jibbitu sanirra yoo hiriyuma sanuu dhiistee wayyaa. Duuba Fatihaatiin amma isaa tanatti nuti tonkaayii miti gaa hiriyaa tanatti si jaalattu tasi jibbitu tasi fiituu tasi hin fiine maaliin beekuu dandeenya ati akkamiin beekte? Beekuu dandeenya. Akkamiin filatte akkamiin beekte? Haraan itti beekan jira. Amma ishii hiriyaa tantee waggaa almost waggaa 7 jette. Yeroo waggaa 7 kana keessatti gaarumina ishii kana akkamiin beekuu dandeesseeti walii wajjin akkanatti turuu dandeessa. Meebii nuti illee isinirraa yoo abarra jenneeti. Beekuun danda'u hiriyaa kana keessa immoo hiriyaa takka nama dhugaan hiriyaa tantee tasi jaalattu hanga tokko ni beekta. Hanga humaan dhagahinitti hanga namarraa jettee dhagahinitti isiin tun dhugaan na jaalatti dhugaan na jaalattu na bira na fakkaattis hanga takka numa beektaa bara. Dilas marallee beekuu yoo baatte. Saniifuu hiriyaan ammaan tanaa akkasitti illee hin jirtu haa taatu immoo isii amma hanqaan harkatti waan akka irratti nagara tatanaa achi rabbiin beeka. Dhugaadha meedati kaayiroo amma dhufte kaayiroo akkam garte? Kaayiroon maal jettu bareeddu. Akkaan yaadee miti dhugaa dubbachuuf jechuun akkiniin an yaadee fi akkiniin kaayiroo dhufeetti harkee garaagarummaa guddoo. Maal mee akkaataan expectation maal ture eega dhuftee maal? Akkiniin an eegee fi akkiniin dhufeetti harkee dachiifisa. Magiin babbayee galee dara. Ambaajaatiin seene. Mistira baastee jirta. Mistira baastee jirta. San gubbaaraan ammas biyya tana saree gaduma naqanii malee nama. Bakka saree garuu biyya osoo hin ta'in Fatihaa itti gaafatamu. Isheen ganda sareetti garuu. No, ganda biraallee deemee fagoo deemeetiin jira sareen numa dutti wallaahi. Dhufee magaalaa nageessan beeytee harumaan itti deemuu wallaale jechuun akkana zaamaan hin jiru ni beektaa sodii asiin motorri deemuu asiin baajaaji asiin baasa kottaa horaa jechaa deemuun hin jiru. Askii mataa keetii qabattee bakka barbaadu san dhayite galte amma magaalaa dhayinee akkumaan itti ajjedhee uummata kana jala deemu wallaahi billaahi wallaalee bakka gurra qabadheetiin jala deemaa bara. Gara biraatiin namni tokko gisee biyya takka irraa biyya takkatti jijjiirratu fakkeenyaaf Suudii waan dhaqaniiftu jira namni kaayyoo qabaame biyya kanallee waan dhufaniitu jira kaayyoo adda addaatu jira jechuudha. Ati amma gaafa achi dhuftu Fatihaan as kootu sin jennaan nama dhufte moo biyya Suudiin silaa kaayiroo fi Suudiin takkuma jettee biyyuma jijjiirratte. Jechuun amma kaayiroo fi Suudiin garaagarummaan isiin qabdu yoo jiraatte bakki isiin itti Suudii caaltus ni jirti jechuudha kaayiroo.
biyya bakkatti hurriyyaan jiraatutti gabbaatee waan feetee asii fi namni biyya kanaatii fi ati walqixa taatanii jiraattaniif bareeddu suudii jaalti maaliif jechuun suudii keessatti bakka warri biyyaa bareeddu dhaqu takka ati waa qabaattee yoo dhaqxee si lallaalan jechuun eessaa namni akkanaa dhufee akkaatiin bakka nama bakka biraarraa dhufe ta'uu si agarsiisaa si ilaalanii si sodaachisan atu ifitti amantummaan bakka san ta'isu asamma bakkuma akka feete bareeda atimmaan gawaa harkaa qabaattee bakka san ta'uu dandeenyaan jaraa wajjin walqixuma ta'es akkasitti hin ajaa'ibsiifatan jechuu barbaadeetti warri suudii ni ajaa'ibsiifata waan sun saniifuu bakka sanitti biititu suudii ni caalti kalammadaa ati suudiin biyyuma jijjiirrachuu dhufte moo maalii hajuuf suudiin biyya dalagadheetumaan irraa gala yattu malee dalagadheetiin hiree lammaffaa itti laalladha bakka yattuu miti amma kaayiroo dalagachaallee hiree itti eeggachuu dandeessa waan ta'eef yaaduma akkasitti hiree biyya lammadaa eeggachuu saniif kan hin ta'e. Kaayiroo fatiyaan akkamitti himte? Wallaahi. Hilimne waa'ee saree, waa'ee zubaalaa, waa'ee dhukkee. Kana naan himne lakkiffeetu. Badii qaba. erga kaayiroo pilaana kanaan yaaddee dhuftee maal jettee wanti kaayiroo keessa si mudate wanti addaa maantu jira ergaas dhufte. Gaaffii bareedaa garuu ani eegaan dhufallee beektaa karaa biraan deddeemne gadi sin baane fatiyaa biraa'ee guyyaa takka fatiyaan akkuma gabbaatee ol deebuu beektuu si ilaaleettee na ergitee turte. Fiinoo jettaniin isa isin biyya kanatti fiichi jettee maallaqa na kennite maallaqan beeku waan ta'eef itti kanne gurbaan naa kanne fiinoo numan dhaabbadha beektee akkasii naan jee maal feetaa naan jee maallaqa kiyya deebisaa naa kannin jee barate kanuma fiddee wanni ni see kanne sanganumaa naan jee akkasii deemu. Nambarri ni jira ami 10 fi 10. Ilaallee ture. Ammas qarshii takkaan dila kana binnaa mere reala takkaatu waan amma sirna. Amma asis laal diidami beekte maal na fakkaata dhibba lama na fakkaata. Guyyaa idaa baajaa horree bakka salaataa deemu jirra meeqaa jee beekte ani reala 10 jeen kaa. Haja arrumaan tujaare numa jee an beekte reala 10 kana waanuma biyya tanaa ginee 10 jaamu maal jaansa sanumaa beekta. Maaliif tujaartee naan barqarshi 380 taatii jeebeete antana haisan jiruun jeengaa jiran antanan beeku teenyuma seetiin jee itti sinitti walii galaan jeetiin akkasitti dhiise mudannoo lamaan kanaan qaba jechuu eegaan kaayiroo. Iddoo bareedadha. Mee fatiyaa wajjin akkaataan itti wal bartan sooshaal miidiyaa irratti sooshaal miidiyaa irratti namni waggaa dila kana walitti saayibatee egaatu dhuftanii ammoo nuti wanni argaa jirru kaduraanii itti lameentu wal beekaa egaatu dhuftanii haalli itti waliin jiraattan kanama obboleetti bira dhufe namni tokko biyya bira raakite dhufe namni biraa tokko dura jiraatee bifa kanaan isa qeebalee wajjin jiraatu hedduu akka bareeda talaa biyyi haaraa wasitti taatee jechuu barbaadeetti. So walitti dhufeenyi ammaan ta'e isin sooshaal miidiyaa irratti yeroo jalqabaa akkamiin wal bartan sooshaal miidiyaa irratti? Yaada bareedaadha bara 2015 keessa wal barree akkuma nama tokko waliin haasa'uu turree nuti nama sadii obboleen ta'in takka suudii jirti isiin Faayo Jamaalii waliin dhufnee yeroo hedduu gurubii goonee haasa'inaa osuma akkas jennuuti gaa yeroo dheeraa waliin dabarsina gizee waliin haasa'uu feena waa'ee jireenyaa irratti illee waliin dhufnee wajjiin haasa'inee kana jenna osuma jennuuti yeroo dheeraa waliin turre ani immoo akkaan biyya suudii irraa biyya jijjiirrachuu barbaadu itti himeen ture fatee akkana jedhanii abshir biyyitu tun akkanaaf akkana dalagachuu illee ni dandeessaa kootu naan jette gizeen dhufee akkuma nama duraanuu lafatti wajjiin ture caalaadha naqee baltee isin namni dhufee naqee balee soma akkasumatti hanga ammaan tanaa jechuu jireenyi biyya baqaa kun hedduu takka ulfaata san keessumattu akka hiriyaa qofa osoo hin taane akka obboleettii akka haadhaa akka hundanaa taatee akkaan itti biyya tana baradullee ganna baastee kana jettee waa hedduu naa tahaa jirti hiriyaa qofa osoo hin taane akka haadhaatti naa wajjin jirti jechuu akka obboleettii. Fatiyaa Jamaal hedduu bareedadha. Ati gaa akkuma beekamu leelee hojjetta yeroo dabree wallee baasuudha akka deemtu fi waan naara waan akka dhufu deemtu waadaa nu galtee ati qottee amma maal fiddee dhufteerra maal gootee eegatii fi hanga ammaa hiitu. Wanti wallee dalagu jira Tajuddin tuna hojjechuu jira wallee takkanaa hojjechuu jira. Okay, Tajuddin Ahmed jechuudha. Okay. Akkasitti yeroo xiqqoo booda kilippiin asiin baha. Wow.
Asumaanu akka ija qaratanii akka eeggatan. Yeah. Kilipii fatihaadha. Kilippiin asitti hojjetamu biyyaa fi asitti hojjetamu. Asuma. Bakka fudhadhaa moodela isaa kan jiru taraatana. Si kanneen jira baasii takka malee. Birraa maa kan dadanii? Alla magaa. Okay, sirbii wanti isaan dhume hojjetame dhume. Hojjechuu jira. Isaan tana hojjetee jira amma sagalee qulqulluu qofaan ergaa. Sirba akkam jaalalaati moo kan biyya baqaati moo sababni isaa kaa waa'ee baqatti moo Qabiyyeen isaa jechuun. Waa'ee jaalalaati moo? Nyaaka jaalala jira sirbi kun sirbuma warra dur kana waliin. Shaggoyyera. Maashaappidha. Okay, maashaappidha. Kabaraati. Itu berbeda. Maashaappin itu berbeda. Namoonni saba biraa afaan gaa maashaappii hedduu hojjetanii. Nuti ammoo ijoolleen teenya kun maashaappii hedduu hojjetan sirba waliftota keenya kaduruu kana deebisanii nu yaachisuu kana irratti talaa hojjetanii illee hedduu. By the way, asumarratti gizee waa'ee maashaappiidhaa kaaftu amma dhoon tana iskwaada maaru sirba haarannan dabri jechuun by the way jechuun walaloo fi daluun tanuma isaati garuu ceesisa walaloo takka ta'a sirba fandishee mul'ataa keessaa fudhate. Moor roguwaan namaati illee itti fayyadaman silaa bifa saniin moor modernize godhanii ammayyoomsanii akkasitti kan itti fayyadaman taate sirboonni duruu kunu haalaan ammaan tana hojiirra oolaa aartiin turuunis osoote haarootti riivoolushina biraa takka fiduu danda'a. Bareedaadha. Tole egaa hedduu bareedaadha. Yeroo dhiyootti waan bareedaa tokko akka nu biraan geessee itti bohaaru shakkii takka illee qabu. Waan ajaa'ibaa. Karaa tana bar. Addaami. Adda adda. Waaw hedduu bareedaadha. Obsaan si eeggannaa. Gaariidha. Gara biraatiin dasii waa'ee aartii kana ni shaakaltamooti. Aartii irraa Waan beekan arte. Lideraadha wallistuu fakkaatti. walitti fakkaata. Takka qabattee maaqa qabattee wallistee beektu? Hin beekan beekan. Fuula duraafuu qabachuuf yaada qabdu? Yaadan qabu inshaallah. Akka hedduu gaariidha. Namni gaa aartistoota kanaatti walitti hiriyaa ta'a jenneeti. Talaaf si gaafanne yaar. Lakki. Wal fakkaattii wal barbaaddi jettii Oromoon? Hiriyummaan teenyaas akka biraa. Okay, gara biraatiin ammoo namni suudii dhugaa jiru. Waa'ee suudii irratti gaafadha. Namni hedduun ni heeruma. Dhalaan heeruma malee inni mindeetu. Biyya kanatti namni ammoo dafee ni heeruma. Maali rakkoon? Suudii kanatti namni maaliif akka dafee wal fuudhee wal heeruma? Biyya kanatti jetteesa. Biyya kanatti amma namni heeruma. Biyya kana namni dafee ni heerumu maaliif? Asitti moo? Ta suudii tanarraa adda nu baata. Namni suudii eenaan heeruma. Ilmoo fa'aa qaba. Jechuun amma laal suudiin durii fi suudiin booda kanaa wal dhabdi. Suudiin dur jechuun amma nuti gaafni keenyaa sun yeroo dheeraa dura gaafa san caaltuun faan biyyaa hin baane namni dur biyya san waliin turree nanaa fi fooziyaa fa'aadha. Jechuma gurguddanne jechuu dandeessa. Fooziyaa Oromoo. Namaa ijoollummaa biyya san dhaqne wajjin turre jechuudha. Gaafa duraanii sun hedduu takka shamarran kun hin jiru. Qaqqaaliboo namni hafalee faa sagalee shamarranii dhagayeetu. Allah. Gaafa keenyaa jechuudha. Sana yoo jireenya bareedan. Amma waan akkana Kan dhufte akkuma cululleetti eebbaf godhuudha. hin argamu shamarran. Amma namni hedduu biyyarraa deemu eegalee ijoolluma xixiqqishoo tanaaf biyyarraa deema. Dhiirrinis xixiqquma kanaa yaa dhalaanis xixiqquma kanaa deema. Namaa suudii osoo hin geenye haruma kanatti wal fuudhan. Irra hedduun karuma wal fuudhaniiru wajjin ga'an Ni kaa abbaa qarawwafu. ni haa amma warruma kana waliin tattaa'u kanuma faatu sheeka itti qaree ni haa waliin godhe kute kan amma eega turanii turan faadha ganaa ni haan keenya sun ka akkamii gaafii godhanii gaafii sun akkasii suuditti dalagannee faa waliin kana taanee wajjin maal taana jaaniituma wal fuudhanii immoo waliin yeroo dheeraan turan isaanilleen kana keessa warri waliin turu ni jira. Warri waliin turre ni jira. Warri waliin turuus ni jira. Warri dafee adda deemuus ni jira. Kana keessa. Nashaata taarifaati. Amma warri dafee heerumu. Warri dafee heerumu. Warri amma suudii dhaqee ammayyaa. Okay. Okay. Warroota Siistamni singaluu fi mi'a akka dhaqanii. warri akka keenyatti amma jecha keessatti Lubbuu umrii fidhamuun dafee heerumu. Lubbuu bareeji. Baree jira. Takkuma Heerumteeti suuditti. heerume. Okay. Gaafuma saniin heerume. Gaafaan siimu san gaafa dhalaan Gaafa lafti nagaasa. gaafa saniin heerume. Taarimatti suudumatti. Lakki aan suudii dhaqeetumaan akkuma aadaa teenyatti intalatta kannanin kannanan obboleessa kiyyaa jira. Akkasuma obboleessi kiyyaa jira. Akkasumattiin akkuma aadaa teenyatti kannani akkasumattiin heerume. Bravo intala jaarraa. Suuditti waan si mudate takhaayiroo tun abbaan lameen suutti xiqqoodha. Amma waggaa kudhan biyya namaa keessa ta'anii
akkam namni gaddee jabaas ni dabarsaa gammachuus ni dabarsaa soo san keessa suudii waan sirra geenu suuditti mudannoonis ni jirti rakkoonis ni jirti suuditti ati suudii dhayitee waan hin agarre hin qabdu ani ammaa jidduu qabaan ogutu takka caaltuun ni dhayitee eegas booda han qaban tahan namni hedduu qabamu manninis cabee namas qabuu tura qabaa san dheefa magaalaa takkaa jira isheen baadiyyaadha baadiyyaan jechuun riyaaditti aantu alqasiin jaaniin ichi dhayne jaartiin obboleessa kiyyaa takka hedduu mootummaa kana sodaatti ammaan tana ichi dhayne dheefa riyaadirraa kaanee alqasiin dhayne jechuu akkuma dhaynetti dallaaltittiin tun mana kana shakkeeti mana jijjiirranneettee mana bakka biraa jijjiirranne ani dalagaa deemee dalagaa yoo waraqaan qabaanne hin daleessiifannuu yeroodhaaf amma rakkisaadha jaanii mana deebi'ee galgalli guyyaan kanuma dallaaltittiin tun xiqqoona dhukkubeettee dallaaltittii tanaa wajjin ani aakima dhaquu deeme dubbiin nasiibuma duraan jaartii obboleessa kiyyaa sanii wajjin dhaquu ka'ee isiin ati taa'ee ageestuun naa wajjin deemtu jetteetiin an wajjin deeme dhayi ogguunaa fi isiin ol seennee akama sanisii maraammararraa osoo gad hin bahin mootummaan nu duuba mana cabsite namni mana san keessa jiru nama 12 nam takka qofaa keessaa waraqaa qaba an akka tasaa muciyyoon adaadaa ta'uuf xiqqishoo fuudheetiin wajjin deeme boonyaan deemu malee jettee isin jala boonyaan fuudheetiin deemeen ogguun nuti osoo maraammaraa sanirraa gad hin bahin bilbilli dallaaltitti kun bilbilamee bilbilan kanaan kaase kasin naan jette jaartiin obboleessa kiyyaa bari nyaadhamne maal mana cabsanii nu seenan bakka anaa fi isiin sakkara deemnu dhabne halkanirraa toora sa'a 8 kana karaarra ta'in jechuu shaararraa halkanirraa sa'a 8 jechuun halkan leeliidha walqixa biyya san keessa namni sa'a 24 deemuun hin jiru waan ta'e kara deemnu dhabne bikka dhaynu dhabne rakkannee hedduu takka rakkannee amma san booda mana sanit deebuufis mootummaa dhufee nu fuudha. Okay, magaalaa sanif isiin dallaaltittiin ganaa haare'a nuti haare'a bikka dhaynu bee osuma kanumatti calmeennee tatteenyu ani ilmooniin deema muciyyoon ganaa xiqqishoodha ammataa fi wayii waan itti kan nu beeku xuxxoo dhugdi hedduu takka karaa kanarra teenyee rakkannee kaanee farmaasii ol seennee farmaasii sanirraa ilmoodhaaf xuxxoo binnee dukkaana ol seennee aannan fuunee itti naynee takkanninee tatteenya karumarra abdii murree bakka osuma nuti akkasitti taa'u jirruuti tashaadii jaanii uummata gurraacha tokko jira mucaan sun makiinaa ofaa dhufee isiin tun kaatee harka dura qabdee maal taatan akkana jeeni isiin dilas hin dallee akkuma bukkuma fadhe haanu geessu bukkuma takka dhaynee bukkuma itti ilmoon tun itti hafuura baafattu jettee isii ilmoon isii warra qabame sanii wajji qabamte ilmoo xiqqoo amtanaan naa wajjin jira akkasit gizee horre maal taatanii jedhan akkana biyya tana dhufnee nutis haare'a mana dallaalaa kan nuti deemnu mootummaan akkana cabsitee bikka seenuudhaan yoo asii faamilii qabaatte nu geessin jeen an amma faamiliin tiyyaas akkana dalagaa riyaadirraa asii gad jijjiirradhe ammoo hoteela bikka raftan isiniif ilaala nuun jee nu wajjin deemee nu barbaadee hoteela sa'a 24f nuuf harkee nu qabee bullee ganama isaa magaaluma beenu sanuma silaa qabaan irraa deemu jiru tanatti deebine dallaaltittii jee ammas osuma akkanaanuu jirru isaan kaanii dallaaltittiin tunis kaanii kuttee anaa fi muciyyoo obboleessa kiyyaa saniif obboleessa kiyyoonuu mana keessa jiru mootummaan cabsitee nu seente amma gaarra guyyaan kiyya dhumee jechaa obboleessa kiyya isaa gabbee ulaa bane beete akkaan jaangaa bakka akkaan galu feetaami tanaaf ulaa irraa banteemi jechaani aaraa lollolaa abaa kiyyoofadhee deemu ogguun borsaa fudhadhe naan jee yoo asii gabbaaste borsaan kee kun almaatul zibaala darbine jechuun qoshaasha keenyaa naan jee maaliif jennaan miikkuma fudhadhu deemnaan jee fudhattee deemuu hin dandeessu hayyee jee abdii muree deeme hogguu kanatti ulaa gabba'uudhaa deemnu shabaaba biyya sanii hattuun gizee mootummaa ulaa cabsite jechuun duubarra seenan mana biraa kan isaan cabsan kana hattuun seente ichi itti iyyamu warri mana keessa jiru waan sun laalla jaanii shurtaan akka jiran kutan kophaan dhiisanii kutan jechuu asitti anaaf himciyyoo ani himciyyoo fuudhee kute nu gubbaa manneen doora meeqaansa aakhira mana takkaatu jira mana san miciyyoon ugguma san hojiirraa dhuftee mana ol seente ichi dhaqanii lallaalanii dhukkeen ulaa dura buutee jirte hin shakkine nama as gala jaanii shakkine osoo hin dadhayin dhiisanii gabbu'an ogguun dhaqee irratti ulaa dadhee miciyyoon narraa bante miciyyoon ifaa dadhaamsitee qaawaan jira kana gallaaluu jirti ogguma san dalagaadhaa dhufte
achi ol seenne hulaa cufanne ifaa hunda dadhaabsine dachiiniin oo waa itti isinitti ni mugaa waan ta'e. Amma ugguu ichi jara sallaalanii dhabanii jara sanii fi shurtaa fi hattuu fi warra mana sanii addan baasan booda ana na barbaadu eegala. Makriba irraa eegalanii hanga ishaayii na barbaadu turan. Eessa hotte jedhanii. Ana dhabnaan obboleessa kiyya fuudhanii kutanii akkasitti ammallee chirraa deemnee bakka biraa dhayne. Rakkoon suuditti mudannee tana baala. Arbincha. Nasiib ajaa'ibaa qabda garuu. Akkasitti nafis. Ifumaan qabamtee mi ammas ifi. Namni hundi galee adeetii fi ilmoon xiqqoo naftan. Anaa fi ilmoon xiqqoo nafnee ammas ganaa fi ilmoon xiqqoon amma hangool seenan sanitti hattuun jala seentee bilbila fuudhanii waa meeqa fuudhanii TV kana hunda caccabsanii maal jedhanii mana wal gannaqanii kutanii. Sadaffaadha kun. Guyyuma sanuu mana wal gannaqanii deemanii amma bikkuma ol seennee teenyuu hin jiru amma mana kana hanga gana aaree sirreessitu bara ulaa tana cabsanii seenan jechuun kun hundi irraa ba'ee lafa bu'aa. Tole tuza galatoomaa ol fadhadha waa hedduu dhugaa waa'ee suudiitii fi akkasuma waa'ee biyya kanaatis waa hedduu irraa nu haftanii jirtanii. Fatee ati suudii dheedee dhagaa? Yaman fa'aa turtee. Okay, yaman dheedee? Akkam galtee yamanii? Dheedee akkami suudii hanqatta? Osoo deemu karaa na qabananis. Eessatti? Karaa kamis isa kamis. Sabboota suudiitti hidhanii asitti galchanii? Suudiin na hidhan garuu. Yaman hangam takka turte? Amata sadii uma godhe amata lamaaf jechana akkana sadii uma godhe. Yaman keessa amata sadii? Yaman bari ifraan fataan namni yamanitti. Yaman duraanii bareedduu bareedduu. Gaafa bareeddu sanii. Kudha afurii isa. Gaafa badanii silkiidhaan wal barbaadan sana. Yaman jechuun biyyuma teenya. Das jetti moo. Akkuma nama Itoophiyaa jiraata jiruun. Wallaahi das jetti dhiqa maalaa. Yaman namoonni achidha kana lammii Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in lammiileen biyya biraatu qorannoo garaagaraa gaggeessuudhaaf riisharchii adda addaaf gaafa dhaqan Yaman numaafan Yamanitti. Yaman gaafa jirtu akkam dabartite mana madaamii fi wanni adda addaa nama jiraame? Een jira. Achi dalgataa akkuma akkuma suudii bakka biyya kana jiraatan kanatti jiraatan. Akkuma asitti wallaahi. Yaman bar amma badde malee hedduu bareedduudha. Tambooda ati amata sadii booda suudiin dhagayettee kaasee deemte. Garuu ifuman qabsiisa jeeti yaada keessa qabaa. Maaliif? Galuun fedhe. Wantirraa. As dhufuun fedhe. Yaman irraa kallattiin dhufu karaa biyyaa galuu hin danda'amu. Namni nama qabsiisu jiru. Duuba deebi'an malee. Bahara. Dooniidhaan. Dooni ni dandeessa. Dooniin if duuba deebi'uu ni dandeessa kaa. Sanirraa ol deemtee karaa qabamtee suudii si geessanii achirraan si geessanii. Hamtu riskii irra qaba dooniidhaan if duuba deebi'uudha moo. Laasaa wayyabu. Suudiirraa suudiin galuu dharee kafaltee galtaa Sumaaleerraa akkas. Haala guyyaa sanfaa nama meeqaan nu bira du'e barbaadu. Nootanaaf hin jaame. Eegaa. Akkam turamee akkamitti isin qaban gaafatan? Gaara tan keessatti isinitti dhukkaasanii isin Gaara qabani? tokko hallayyaan takka jirtu. Gizeetti deeman hallayyaan. Namni hundi nama beekaadha. Hallayyaan takka jirtu hallayyaa guddoon takka kanatti. Hallayyaan dilaa jira gaafa. Halayyaan hedduudha. Hallayyaa takka jira. Sitti hajuu malee yoo suudii dhaqee jeetuman deemu jira. Garuu immoo wani yaada sun akka eebalamte osuma yaa jirru hallayyaa guddoo takka jira. Achuma waraanuma achi nu gubbaa dhaabbatu agarra. Waysanuu dallaallee kun ammaan tana dallaalticha tokko deemu jira. Akkana na cinaa deemu jira dallaaltichi suni. Achuma yaa'oo namni laalkuunis namni sodaatu boo numa fiiga. Kanas achi gubbaa dhaabbataniitu maqaa jira. An duraanuu galuuf hin deemaame numan ta'a ilaalachi harkaan akkana jaan akka isaan dandoonne akkana waraanni na gubbaa kanatti itti jiraame numan taa'ee wallaahi lasi na harku jira manni lamaan tokko na harku jira na gubbaa laal achitti na kuun as namni taphaan dhaabne guyyaa san wallaahi lasi Xiyyitii dha'uu osoo hin taane. Akkasitti sanboodarra dhagaarra dhukaa. Namarra faa buutii xiyyitii osoo. Oke isaan kallattii nama qabanii namatti dhukaasan. nama fiige qofatti wanti godha ana mana harku jira nime nalaalu jira nimi taa'eme خلاص harka kannite janii namni na tokko jiru nama fiigu jiru kaasiin fiigu jiru ne harkani kunis asumaatti dha kunis asumaatti gaafa itti dhufte amma gaafa itti mana jala da'u jiran kaa'e jala da wallahi isaafa gubbaa da yaa gaaf san lafti na gaa barra gaafa itti amma himtu gaafa itti himtu waa maajaa'ibaati narkee gaafa siyu takka akkasitti nagar gurbaan tokko immoo gamna godhani beekta anuma cinaa taa'etuma isaan harku jiranii shuggutii dila kanaan deemaa dallaala na biratti awwaal
Ayyoo nagaa fatan isaa awwaalee jechuun hima jechuun isaan warri jiran sanboota kisee bakka mana wanti nu geessan mana ajaa tokko nama geessanii achi nu geessanii gaafatan. Ijoollee takka kisa gaafatan dallaallee nyunnaan isa ganiiman gurbaa san bakka sanitti deebisanii baasisisan shukkutiisan sanbootarra ni fannisan makiinaa takka nama fidanii makiinaa guddoo takka nama fidanii isarra kaanii isachi gubbattiidhaan nama fannisanii guyyaa saniin arge amma haa gurbaa kan akkana godhan akkanatti narra raasan hayi annama fannisan achumatti narkame akkana godhat ni yaa'u takkittuma kootaan ol nu qabaa nu jakkisee nuti neera raasanii gisee xiqqashu akkana ol qabne uummanni fiigaan nuti faa isinuu isinin dhiifnu nu jan nuti sanboota sodaanne fannisanii la saa meeqa lubbuun keessaan baatu jee sanbootarra makiinaa takka fidanii qochiisan gurbaasan dallaalaa an dallaala akkas godhu guyyuma saniin arge ajaa'ibni godhee fi osuma wanti akkasii sun jirtu akkasii ati achiin fuudhanii mana hidhaati keessanii Itoophiyaatti galtan gaafa sangaana miidhulleen hedduun jirtu guyyuma torbaanuma takka mukaan Zabana nagaa ture. Anguma xayyaaruu gaafa sireenis ni jirti bareedaadha nyaannis ni jira gaafa nagaati gaafa nagaati gaafa hidhamma suuditu amma badde malee bar bara wagguma sadii eega baddeesu dura akkasii miti dura hanga xayyaara hunguutamu qofa nama waliin eegalu yoo hangam turte guyyaa garuu Ara duraan namni maatu manuma hidhaa suudii sanitti Abdulqaawwi hidhamuuf qabdee? deemee achitti. Abdulqaawwiinis na qabeen Abdulqaawwi akkam darqabaad maali kaawaa miti mina dhiisa waan hin anteemo akkam darqabaad karaa yamanii Abdulqaawwiin yeroo nuti akkanatti buunu Abdulqaawwi maata achirraa nu fuudhee hararraa gammadanii jala yaadan maal jedhee akkas carraan kannaniif isaantu si bahara sanii gizeen bahara akkas seenu ija cufadheetiin seene bishaan san yeroon seenu eegan akkana gajjee laa ilaaha illallah muhammad rasulullah masgiidan jaana yoon masgiida sanii jaara yoon dubbisanii gaafii na ta'u jira masgiidan jaaran jee gaafa sanii masgiida san mee suudiin dheedhe haa yoo baaraatti dabarte yoon baharaatti dabare yoon bishaan kanarratti dabare masgiidan jaaraa jechaatiin akkanatti dhaqe hanga manyaarre Maa jaaruu dhabde? bishaan achi baate malee bakka deemtuuf hin geenye haayis laa bishaanuma dabruudha malee bakka itti dabru waadaan sanii waadaan sanii waadaan yoon rabbiin innaan sodaadhu keessaa beeka yoon innan bishaan kana bee masgiidan jaaraa jechaatiin ifitti himaa yaa rabbi shahaadaa qabachaatiin ogaa ati iyyarraa harka fudhattu Abdulqaawi yeroo nuti amma sanuu dooniin suni dooniin jabuutirraani tansaa meeqaa san qofa tasaashanii gabaabdu tarraa wanti san tarraa wayyaa san Abdulqaawimaa ol nu fuudhee achirran nu darbe makiinaa isaanirra nu darban nuti nama nu fuudhu jenneetti gammannee isaanuma achirran nu darbe sanboota mana tokko nu geessanii hawaalaa maal janiituma sanboota jiizaanii na qochiisanan jiizaan janii karaa jiizaan janii jiizaan osoo suudii osoo tahin ummanni kun karaa laquun karaa kamisi nama ofuufi karaa jiizaan nama ofuud anaa fi mucaa hojii deemu tokko malee warra afaan amaaraa haasoo warra walloo kana faa garteeme warra afaan amaaraa haasoo fi walloo malee takka ummata habashaa kan gaafa sanii nani nama afaan amaaraa haasoo duraan nama afaan amaaraa haasoo hunda kiristaanatti hin beekan duraan gaa biyya keenyatti akkasitti beekname sanboota irraa ni afaan amaaraa malee hin beekanii gurbaa tokko maal hin jeen haati amaaraa miti jennaan akkami salaattaan jeen musliima naan jeen sanboota irraa musliimni akkamta amaariin nyaata an akkasitti hin beekan nuti akkasitti Dhageenya gaa warri biyya teenya nuti akkasuma. akkasitti beekna nama asirraa wanti qabus maskala qabus amaaruma jennaan hafedha haa ta'u haati afaan amaaraa haasawaa akkami salaattan jee nama qaalcha tokko haa musliima naan jee amma gaa dubbiin ajaa'iba natti taate achiin mana hawaalaa guddaa tokko nu geessanii achi keessa tattaa'u jirraa achitti osoo silaagaa amma maallaqa nuti buufannee achi nu geessin bakka sanitti lakkoofsuma suudiitu dalagaa'u xarafa jidduu kana jira waan ta'eef jiizaanitti dhiyaannee jira mana hawaalaati garuu daangarra jirra sanboodarra osuma ganama akkanatti rafu jiru nu torbaan takka moo kana achi keessa ture ummanni yamaniirraa jechuu shurtaan makiinaa kana guutanii achirraan gibbii guddoo tanaa jira asiin nu marsanii
fuudhanii Yaman nu geessan. Yaman kana gaafsan nama galchan. Abdul Qawi fi kute. Hunda qabanii hidhaan bakka isaan geessan hin beekamne. Dukkaana hunda qaban achi keessaa dukkaana sanis guyyaa sana bishaanii waa hunda guurannee fuudhanii wanti nu geessan sanaa nu geessan jawaazota janiini sanaan nu hidhan bakka achirraa immoo nama galchan gaafas warri Yaman nama galcha akkuma Suudii kana nama galchuu turan yoo qabamteetti jawaazota san keessa nama dheeyinee kalaasan Yaman kana keessaa eessummaan kiyyaa jira Yaman kana. Warra na beeku eessuma kiyya tokko jira afaan Oromoo beeku afaan Oromoo hin beeknes ni jira eessuma kiyya afaan Oromoo beeku jira inni san nasirritti waan na beekuuf jecha ammaan tana ijoollee warra biyya teenyaa takka jira ijoolleen sun eessuma kiyya Araboota. Karaa aadaatiin Faranjii Arabaati. Ani karaa haadhaatiin abbaa ummaan tiyyaa abbaan Yamaniidha haati Oromoodha. Sigalee. Isaan tusi baate. Isaan tuna baase waraqaa fidanii gurguranii eessuma. Warri wajjii hidhamtan ammoo karaa Itoophiyaati. Warri wajjii hidhamne karaa Itoophiyaati. Ana ammoo waraqaa as guranii achi guranii eessuma kana beeku jira afaan Oromoo beeku jira isaan kaan isaanii san uummata sayyaamee akkasiin na baase jechuudha. Na baasanii bahee Yaman san keessaan as ture. Tole hedduu gaariidha. Malee irra deebinee asitti afeerraatiin kabajanii asitti nu argamu keessaniif hedduu tokko galatoomaatiin jenna. Tasiinis baga nagaan gara Kaayiroo dhufte. Atilleen sirba kan kee hojjetu jirtu yeroo dhiyootti eebbisiifnee waliin daawwannee itti bashannannee akka walitti deebinu abdii qabna. Ammallee irra deebi'ee galatoomaan isin jaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophii keenya irraatiin hedduu akka bashannantan shakkii takka illee hin qabnu. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.